Gartuun lamaanuu yaada siyaasaa gahaa ta'e hin qaban. Warri Oromoon abbaa darabee ta'ee abbaa yeroo ta'e jedhanis yaada siyaasaa hin qabanii. Warri immoo Oromoon waan isaaf ta'uu malu waan argachuu qabu gahaatti argachaa hin jiru jedhanii warri yaadanis immoo yaada siyaasaa gahaa hin qaban. Garee lamaan kana gaafa ilaaltu gareen tokko warra saamuu bareedha. Kaleessa saamuu baree saamuutu irraa hafe. Akka barbaade lafa keessaa hammata, qabeenya keessaa hammata, nama kee hidha. Inni tokkoffaa ta'ee ati lammaffaa ta'uu dadhabdee akka barbaade jiraachuu waan bare isatu irraa hafee jennaan bu'aa jira. Gareen tokko kana. Gareen lammaffaa warra ana malee ana malummaadhaan dhukkuba gadhee sammuu isaanii keessa laphee isaanii keessa galeetu akkas rakkata. Ana malee jedhu Oromoon ana qabsaa'aan ana injifannoo ana malee hin dhufu. Hoggansi hoogganuu kan qabu duwwaadha. Inni kaan eessaa akka dhufes hin beekamu. Oromummaan isaas ni shakkisiisa. Qabsoon isaas qabsoo miti. Ana malee dhukkuba akkasii kana eessaa akka fidan hin beeku. Garuu gareen lamaanuu fedhii dhuunfaarraa ka'u. Waa'ee dhimma uummataa dhimma amaniiti. Waan fedhii dhuunfaarraa ka'aniitu inni kunis ana kan ta'uu qabu. Amma ani ta'utti uummanni Oromoo waan barbaadu sana argachuu hin dandeenye jedha. Maaliif inni aangoo hin qabanne waan ta'eef. Inni kunis saamuu bareeraa saamichi sun irraa hafeera waan ta'eef abbaa darabee ta'anii jedha. Garuma keessa gallee ilaallu. Gareen kun lamaan yaada faallaa gaggeessu miti. Inni kun abbaa darbeedha waan isaaf ta'uu malu hin arganneedha. Yaada faallaa dubbatu garuu waliin hojjetu. Gareen kun waliin hojjechaa jira. Warri abbaa darbee siin jedhus warri kan isaaf malu hin arganne jedhus waliin qabsaa'aa jira, wal gargaaraa jira, waliin taanee mootummaa diignaa jechaa jira. Yaadni isaa garaagara garuu waliin dhaabbata. Yaadni kun uummataaf dhimmamurraa kan keessoo ta'e gareen lamaan kun waliin ta'u waliin dhaabbachuu hin danda'u. Garuu gabaabumatti Oromoon qe'ee namaa deemee lafa namaa qabeenya namaa waan namni qabu saammatee hin beeku saammachuufis fedhii hin qabu. Bakka akkasitti Oromoon deemee waan isaan mallee kan namaa saammate jechuu hin dandeessu. Evidensii tokko naaf fiduu hin dandeessu. Qe'ee namaa deemee waan namaa hin saammanne. Kan ofii hoo? Kan ofii fedhee jaallatee kennuurraas hanqatee hin beeku. Amma jibbi jiru kan koo kanin sii kennu fedhaan jaalalaan. Anatu murteeffata. Simiti murteessee kan koo kan saammachuudhaaf adeemtu yoo ta'e alatti Oromoon kennuurraa saafee hin beeku. Qe'ee namaa deemes saamee hin beeku. Wal dhibdeen maayin? Gareen baay'ee kan ofii kan kootiidha. Kan keetiin immoo keenyaadha. Kan ofii qabatee qofaa bulfatee qofaa to'atee qofaatti fayyadamee itti simbutu kan ofii qabateetu kan kee immoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibburraa kan maddudha. Kan koo kan ta'ee jira. Kan kee kan ta'ee jira. Kan waliinii immoo kan ta'ee jira. Kan koo kan ta'e irraa jaalala kootiin qooddachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e irraas jaalala keetiin qooddachuu nan danda'a rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e humnaan saamuu hin danda'u. Kan koo kan ta'e humnaan saammachuudhaan yaalin. Kan waliin immoo seera tumannee seeraan fayyadama. Kana adeemsi keenya. Warri kana jibbee gartuu lamaan citee karaa lamaanuu adeemsa keenyarraa adeemsa bu'aa uummanni keenya argachuu qaburraa argachaa jirurraa daangessuu dhaabuu barbaadu kun yaada faallaa ta'e yaada haqa jiru agarsiisuu hin dandeenye hundaanii warra qabsaa'an afaaniin kan dubbatan goolaan borootiin immoo kan waliin hojjetan ta'uun isaanis yaadni isaa faallaa ta'uu isaa agarsiisa. Nuti kan nuuf hin malle kan nu argachuu qabnu olitti fedhii hin qabnu walqixxummaaf qabsoofnaniiti. Jalqabumarraa qabsoon uummata Oromoo walqixxummaaf malee olaantummaaf miti. Olaantummaan barbaannu walqixxummaarraa buufachuu dandeenya. Walqixxummaarraa uummanni Itoophiyaa guutuu buufachuu danda'a amantaa jedhu qabna malee nuti tokkoffaa ta'uu nuti waan nu ta'u alatti saammachuu fedhii akkasiis hin qabnu akkas akka ta'us hin barbaannu. Inni qabnu nu gaha. Isa qabnu sana
seeraan isa qabnu sana jaalalaan bulfachuu bakka barbaachisettis immoo jaalalaan qooddachuudhaaf qophaa'aadha. Humnaan taanaan garuu akka kaleessaa humnaan saammachuun hin danda'amudha. Gabaabumatti gartuun kun lamaan ilaalcha akkasii qaba. Ilaalchi lamaanuu garuu yaada siyaasaa gahaa ta'e dhabuurraa kan maddudha. Itaafuuf waan haaraa seenaa biyya kanaa keessatti dhufe keessaa tokko ilaalama yookiin falaasama haaraa isin maddisiiftanii itti barreessitanii biyyattiin hoogganaa jirtan falaasama yookiin ilaalama ida'amuu kana. Ilaalamni ida'amuu isin maddisiiftan kun akka paartiitti akka mootummaatti fedhii fi faayidaa uummataa hangam kabachiisee jira? Ida'amuun maddisaa aadaa keenya sirna gadaadha. Caaseffamuu irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Jaarsummaa irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Daboo irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Ka'umsi isaa aadaa eenyummaa keenya. Kanarraa kaa'a ergifannaa miti dubbichi. Inni lammaffaa sabboonummaa Oromoo karaa adeemaa ture, karaa badii sanarraa kan jijjiiredha. Sabboonummaan Oromoo kan ijaaramaa ture boo'uu, boosisuu, ganuu, of xiqqeessuu, fiixeetti, moggaatti of baasuu ture. Maal jechuudha kun? Goota Oromoo hunda hin ganta. Hanqina qabaatee hanqina isaan guuttuu hin ganta kan goomiteetta. Kun sirrii miti. Ilaalcha sirrii irraa maddu. Sabboonummaa gara fuulduraa dhaloota egereetiif waa hojjechuudha amadurraa maddu. Lammaffaan qabsaa Oromoo jedhamuuf namoonni baay'ee boo'anii boosisuudhaan Oromoon miidhamee, Oromoon akkas ta'ee, Oromoon du'ee kana qabsoon Oromoo dhugaa Oromoon miidhameera, dararameera garuu ani boosistuu miti. Ani hojiin koo Oromoo saamamee, Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee boo'anii boosisuu miti. Boosistuun qaxaramee kan hojjetamu jira ganda gandatti. Hojiin hoggana siyaasa hogganu garuu hojiinsaa boo'ikii sana keessa, hallayyaa sana keessa, gadadoo sana keessa, dubattafummaa sana keessa, doofummaa sana keessa baasee gara fuulduraa geessuudha. Siyaasa jenneetu boo'uuf boosisuu amaleeffannaa gadhee godhannee qabanne. Kanaan si midaala. Achi baatee yaa saba koo duute jechuu baannaan sabboonummaan qabu. Sabboonummaa boo'uu irratti hundaa'ee hin barbaannu. Sabboonummaa amma keenya baree gara amma keenyaatti nu geessu barbaannu. Ida'amuun kana fide. Ida'amuun maal fide? Duuba ilaaluun barumsaa fide. Gaafan duubatti ilaalu boo'uuf boosisuuf hin ilaalu. Hanqina koo kaleessaa barachuuf duubana ilaala garuu kallattiidhaan adeemsi koo gara fuulduraa ta'a. Kun jijjiirama guddaadha. Sabboonummaan Oromoo biyya bor ijaaruuf gumaacha Afrikaaf gumaachuu danda'u, gumaacha addunyaaf gumaachuu danda'utti ijaaramuu qaba jechuu fi Oromoon miidhameettee waa'ee miidhama kaleessaa duwwaa bu'aa jiraachuun garaagara. Gaafa bu'aa jiraattu amaluma sooshaal saayinsiitiin oolmaan kee, yaadni kee, dubbiin kee, mariin kee waa'ee boo'ichaa taanaan boo'icha keessaa ba'uu hin dandeessu. Osoo boo'ichi jiru, osoo beelli jiru, osoo rakkoon jiru, osoo dukkanni jiru isarra dhaabbattee ifa ilaaluu dandeessee jennaan. Isarra dhaabbattee jijjiirama ilaaluu dandeessee jennaan. Isarra dhaabbattee injifannoo haaraa galmeessuu hin danda'a jettee jennaan ba'uu dandeessa. Sitti tolee achi keessatti boo'aa boosisaa jiraannaan garuu itti jiraatta malee keessaa hin baatu. Kana injifannoo keenya kan fageessu tokko jechuudha. Ida'amuun kana jijjiiree jira. Oromoon amma isaa, amma humna isaa, amma qabeenya isaa, Oromiyaas, Itoophiyaas, Afrikaa keessattis gumaacha addaa taphachuu danda'a ilaalcha jedhu fudhatee dhufee jechuudha. Kana duwwaa garuu miti. Riifoormii siyaasaa. Guddaa taanee soo jirru, lakkoofsi keenya guddaa ta'ee soo jiru, akka kaleessaa hacuucuu, akka kaleessaa garee lama sadii qabatanii isa kaanii dhiisuu osoo hin taane hunda hammannee Sumaaleenis, Affaaris, Beenishaangulis abbaan biyyummaa isaanii mirkanaa'ee walqixxummaadhaan biyya hoogganuu akka danda'an gochuu dandeenya. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Seenaa Itoophiyaa keessatti ittaanaa muummicha ministeeraa Sumaalee keessaa argachuun, ministeera maallaqaa Sumaalee keessaa argachuun gonkuma seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru.
Ministeera hoomaa waraanaa Affaarraa argachuun hin jiru kana kan fide Ida'amuudha. Maaliif hundi gahee qaba amma humna isaa gumaachuu danda'a sana keessatti biyyi ijaaramuu kan danda'u amantaa jedhu waan qabnuuf amala siyaasa biyya kanaa jijjiiree jirra hammattummaan sabdaneessinee qabsaa'uu danda'u walii hojjechuu danda'u babal'achaa dhufeera kun immoo bu'aama Ida'amuuti jechuu hin danda'ama. Gama dinagdee yoo fudhatte sila gaaffii dinagdee sii kaaseen ture. Inni kanaaf waan tokko duwwaan sii kaasa. Finnaa meeqa ijaarre baroottan darban keessatti. Jallisii meeqa ijaarre. Jallisii finnaan naannoo Oromiyaa keessatti bishaan qabatee jiru. Naannoo Oromiyaa waggaa meeqaaf baasuu danda'a? Amma kaleessa Booran maaliin beekama? Harri Boorana maalirra jira? Kaleessa Baaleen maaliin beekama? Irra deddeebi'ee Baaleen biyyaa jedheen jira. Baaleen biyyaa. Baaleen seenaa guddaa qaba. Baaleen qabeenya guddaa qaba. Baaleen uummata tasgabbaa'ee eenyummaa isaa baree eenyummaa isaa tikfatee jiraate qaba. Baaleen guddina biyya kanaaf, badhaadhina biyya kanaaf, jijjiirama biyya kanaaf galtee bu'aa inni buusuu danda'u baay'ee guddaadha. Mootummoonni baay'ee kan arguu hin dandeenye. Seenaa isaa, qabeenya isaa, dandeettii isaa ukkaamsuu yaalan amma maalirra jira? Gama dinagdeetiin riifoormii guddaa hojjennee akka biyyaattis bu'aa fidaa jirra, akka naannottis bu'aa fidaa jirra jechuudha. Gama siyaasaa duwwaa miti. Riifoormiin hawaasummaa kan siyaasaaf kan dinagdee dhiisu. Gama hawaasummaatiin osoo OBN sirriitti odeeffannoo sassaabateetti hojjechuu danda'e wanti ta'aa jiru baay'ee guddaadha. Taaddasaa Birruu maal jedhu? Barachuu qabnaa jedhu. Waggaa 50 waggaa 60maaf akkuma silasii kaasee waa'een barumsaa kun amma ta'e hojjetamaa dhufeera. Garuu jijjiirama asitti oolmaa daa'immanii ifa boruu jennee mana barumsaa meeqaaf meeqa naannoo keenyatti kan ijaarame. Ijoolleen xixiqqoo kaleessa manatti oolaa turan, kaleessa saawwan tiksaa turan amma eessa jiru? Mana barumsaa banuu keenya duwwaa miti. Yeroo jalqabaatiif ijoolleen sabii xixiqqoo kun maal barachaa jiru? Yeroo jalqabaatiif safuu barachaa jiru. Safuun aadaa keenya kaarikilamii naannoo keenya keessatti afaan keenyaan haa barannu malee safuu barachaa hin turre. Safuun barannu jechuun afaan keetiin barachuun sun guutuu eenyummaa keenya ibsuu jechuudha. Safuun eenyummaa kee waan ta'eef. Har'a ijoolleen keenya safuu barachaa jiru. Har'a ijoolleen keenya yeroo jalqabaatiif sirna gadaa barachaa jiru. Oolmaa daa'immanii kaasee amma kutaa 8tti sirna gadaa baratu, safuu baratu. Ijoolleen xixiqqoo kun dhawweessummaa baratu. Dhawweessummaa jechuun interprenar, hojii uummachuu, waan haaraa kalaquu danda'u. Dhawweessummaa ijoollummaadhaan nama barsiistee qopheessuu jechuun boriftaan dinagdee addunyaa keessatti dorgomee waa buufachuu danda'a jechuudha. Eenyummaa isaa beekaa, afaan isaatiin barataa, safuu barataa, sirna gadaa barataa, dhawweessummaa barataa. Kanaan guddatee nama akkamii ta'uu akka danda'u boriftaan yaadi. Kan kaleessa ijoolleen keenya barachuu qabu jedhame sana mana barumsaa babal'isuu duwwaa osoo hin taane kaarikulamii madda eenyummaa keenya irra maddu babal'isuunis ta'aa jira jechuudha. Kuni oolmaa daa'immaniiti. Ifa boruu wanti naannoo keenya keessatti ta'aa jiru dhaloota egereetiif bu'aa inni buusu baay'ee guddaadha. Ifa boruu maal baratu? Fakkeenyaaf afaanuu fudhattee Arbeeffaa baratu, Faransaay baratu, Chaayinaa baratu. Ingiliffaa duwwaa miti kan baratan. Afaan baay'ee beeku. Addunyaa deddeemanii dorgomuu akka danda'aniif. Kaarikulamii ifa boruu ilaaltee ijoolleen akkuma IPSSR akka Political Science Departmentii sanatti waa'ee Geopolitiksii baratu. Waa'ee Geopolitiksii addunyaa high school keessatti baratu. Gaanfa Afrikaa maal fakkaata? Afrikaa maal fakkaatti? Akkaataa kamiin ijaaramte? Akkaataa kamiin diigamte? Hariiroon ishee maal fakkaata? Warri lixaa maaltu gochaa jiru? Warri bahaa'oo hariiroo akkamiitu biyya kana guddisuu danda'a kan jedhu high school keessatti barachaa jiru. Bara keenya high school keessa wanta akkasii dhaga'uu hin dandeessu. Namni kiiloo 6 galee IPSSR galee political science irratti waan argatu waan hundee waan basics ta'e high school keessa argatu. Afaan duwwaa miti geopolitiksii baratu. Ilaali egaa eenyummaa sin jedheera safuu gadaan jira, dhawweessummaan jira, isaan dhaabbatu haala addunyaa afaan addunyaa baratu.
ijoolleen kun boiftaan naannoo kana biyya kana eessaan ga'uu danda'u kan jedhu anatti akkasitti mul'ata. Investimentii har'aatu bor mul'ata waan ta'eef ijoolleen ifa baruu baratti guutummaatti dabartiin investimentii guddaadha. Investimentii boriif goonuudha. Akkuma aspaaltii hojjettee aspaaltii akka mul'atu sanattu ijoollee har'a invest gootee borumtuusaa akka aspaaltii eebbisuu hin dandeessu. Waggaa 15, 20, 30 fudhachuu danda'a. Waggaa 15, 20 booddee garuu ijoolleen amma barachaa jirtu kun investimentiin kun gaaffii tokko malee uummata kanaaf deebii guddaa deebisaa deemuun sanaaf. Inni hawaasummaa alatti riiformiin bifa addaatiin mul'atu waa'ee haajaa alaati. Haajaa alaa irratti kanaan dura dhaabbiin ijjannoon adeemsi Itoophiyaa akka ammaa kanaa miti. Fakkeenyaaf galaana diimaa fudhattee waa'ee galaana diimaa ifatti mootummaa dubbatatee anis mirgan qabaa waa'ee kana hirmaannaa godhachuun qabaa geekoo taphachuun qabaa irraa buufachuun qabaa. Diplomaasiin akkasii kun diplomaasii haaraati. Haajaa alaa wal qabatee Itoophiyaan akka kanaan duraa sodaattee dhoksitee osoo hin taane fedhii ishee faayidaa ishee fuulduratti baastee addunyaatti kan ibsachuu dandeesse bara kana. Isaanis immoo bu'aan argamaa jiru waan salphaan. At least waliigaluu, wal hubachuu, fedhiin Itoophiyaa kun fedhii dhugaatii dhaggeeffatamuu qabdi, deebii argachuu qabdi ilaalchi jedhu baay'ee babal'achaa dhufee jira. Kun injifannoo guddaa ta'ee fudhatamuu danda'a. Akka waliigalaa ida'amuun sabboonummaa keenya jijjiiree jira. Boo'icha keessaa nu baasee jira. Injifannoo arganneen fayyadamnee biyya akka jijjiirruuf bu'uuraan hundee ta'e humna ta'e sanyii filatamaa ta'e gargaaraa jira. Riiformii siyaasaa, riiformii dinagdee, riiformii hawaasummaa keessatti bu'aa gurguddaa fidee jira. Haala haajaa alaas bifa addaatiin akka hoogganuu dandeenyu, bifa addaatiin akka ilaalamuu danda'uuf gargaaraa jira. Akka waliigalaa ida'amuun afaan 10 olitti hiikamee jira. Biyyoonni garaagaraa afaan Arabaatiin, afaan Raashiyaatiin, afaan Chaayinaatiin, afaan Paakistaaniitiin, afaan garaagaraatiin hiikkatanii yaadni kun nuufis barbaachisaa jechaa jiru. Namni yaada ida'amuu qeequusaa, yaada ida'amuu gaaffiitti kaasuusaa duratti taayaa gaafa qoratu qabiyyeensaa keessatti beekumsa baay'ee, seenaa baay'ee, aadaa baay'ee, eenyummaa baay'ee akka of keessaa qabu hiikaa guddaas akka ta'e hubachaa akka adeemu nan beeka. Gama keenyaan garuu yaadamni ida'amu practically qabatamaatti rakkoo hiikaa qabatamaatti jijjiirama fidaa akka jiru ilaalaa jira. Uummanni keenyas immoo kana hubachaa akka jiru amantaa guddaan qaba. Gara taatimuu dhiyeenya kana taatitti as sinaataa deebisuuti waa'ee filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa yaa kaafnu Itoophiyaan seenaa ishee keessatti filannoo fooyyee qabu akka geggeessite qaamoleen walaba ta'an ifatti kan ragaatti ba'an lakkoofsi paartiilee kan itti heddummate uummanni bal'inaan qabee itti filate. Bu'aa filannoo kanaan immoo uummanni paartii badhaadhinaa filatee jira. Xiinxala keessan osoo nu kaastanii uummanni gaafa paartii badhaadhinaa filatu maal jechuu barbaade? Walumatti qabnee ilaallu diinaa fi fira Itoophiyaatii fi ergaa maal dabarsuu barbaade uummanni Itoophiyaa akkamiin ilaaltanis? Jalqaba gama keenyaan akkuma uummata keenyaaf waadaa galletti hamma danda'amaa ta'e filannoon kun filannoo dimokiraatawaa akka ta'u, filannoon kun uummanni karaa nagaatiin ba'ee hirmaannaa gahaa akka itti godhu akka mootummaatti gahee keenya ba'annee jirra. Gama uummataatiin immoo gaafa deemtu aangoon siyaasaa humnaan qabamu sun dhaabbachuu qabaa jedhee jibbuusaa, diduusaa aangoon siyaasaa karaa nagaatiin filannootiin hirmaannaa qo'alatti gareen tokko ka'ee humnaan qabachuu hin danda'u ilaalcha jedhu uummanni Itoophiyaa kaabaa kibba baalixa sagalee tokkoon ergaan nuufis ormaafis dabarsemaa inni karaa dimokiraatawaa ta'een qeeqaa, komachaa, gaafachaa garuu mootummaa anaaf ta'u filachuu nan danda'a. Kana hubachuuf, kana murteessuuf ani gahaadhaa gorsa addaan barbaadu jedhee ergaa guddaa hunda keenyaaf waan dabarsee natti fakkaata. Warra firaafis, warra ormaafis. Nuufis uummanni miliyoona 54 buufata filannoo 51,52 ta'u keessatti karaa nagaatiin ba'ee akkaataa sanaan sagalee isaa dhageessuunsaa Afrikaa irratti sagalee guddaadha. Miliyoona 54 jechuun biyya baay'eedha Afrikaa keessatti. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee immoo itti gaafatamummaa addaa akkasitti dhaga'amus hin godha. Tokko kana. Lammaffaan uummanni hojii hojjechuudha yaalle. Waggoota darban keessatti waan yaalleef
beekamtii kenneera. Haalli qonnaa jallisii jalqabamuunsa, maashiniin garaagaraa galuu jalqabuunsa, tiraaktara oomishuu jalqabuun keenya, paampiin galuunsa, oomishtummaa keenya guddisee jira. Wanti hafu jira garuu immoo jabaadhaatti fufaa. Magaalummaan jalqabame kun baay'ee gaariidha. Waan gaarii ijoolleen keenya ilaalaa jirti. Ijoolleen keenya caatiirraa dhugaatiirraa baatee wakii gochaa kubbaa taphachaa jirti. Kun immoo babal'achuu qaba. Beekamtiis kennaa. Gaaffii sasaburis immoo dhaamsa godhachaatu jechuu dandeessa. Beekamtii kennamuusaa akka waan guddaatti ilaalla. Fedhii isaa waan guuttachuudha barbaadu isa haaraa sanaaf immoo bifa addaatiin hojjechuu dadhabuu dhammoo akka barbaadu immoo ni agarsiisa. Inni sadaffaa uummanni keenya akka walii gala. Kutannoo dimokiraasiif qabu. Kutannoo sirna dimokiraasii ijaarrachuuf qabu ifatti agarsiisee jira. Kutannoo sirna dimokiraasii ijaarrachuuf ifatti agarsiisee jira gaafa jennu diinaaf duwwaa miti nuufis. Ba'ee karaa nagaatiin si filadheen jira. Waan si filadheef waadaa waan naa galtee raawwatta amantaa jedhurraa ka'a. Kanan gootu taanaan immoo karaa nagaatiin murtee koo jijjiirrachuu nan danda'a kan jedhu. Sirna dimokiraasii jechuun mirga duwwaa miti itti gaafatamummaas of keessaa qaba miti. Mirgaaf itti gaafatamummaa wal qixxee ilaalee sirnicha ijaarrachuudhaaf kutannoo addaatiin adeemaa akka jiru agarsiisee jira. Filannoon bara kana filannoo torbaffaa ergaa isa guddaadha. Baay'een isaanii hin raawwatu, hin milkaa'u, ta'uu hin danda'u, hin jeeqamu. Alaa keessaa ijaaramanii wacanii bo'anii nu boosisuu barbaadanii turan. Nu immoo isa bo'anii boosisan keessaa waan baaniif hin ta'a, hin milkaa'a, hin jijjiirraa. Humna keenya qabannee akkuma kaleessaa seenaa haaraa galmeessuu dandeenya amantaa jiru qabna turre. Uummanni keenyas nu qaaneessine seenaa addaa hojjetee jira. Hangaarraa seenaa Itoophiyaa hangaarraa keessatti, seenaa Itoophiyaa hammayyaa hangaarraa keessatti amma filannoo torbaffaa kan ga'u nagaanis karaa dimokiraatawaanis karaa hirmaachistummaatiinis paartii baay'eetu sagalee argatee mo'ate. Akka paartii ofitti koo gara paartii 15tiin kan naannoo fi paarlaamaa federaalaa kan gale. Hirmaannaadhaanis yoo ilaalte seenaa addaati. Isa dhufutti immoo fooyya'aa bareedaa akka deemu amantaa guddaan qaba. Paartiin badhaadhinaa sagalee uummataatiin waan filamee fi dhiyeenyatti mootummaan hundeessa. Waggoottan 5 dhufan kana uummanni mootummaarraa maal haa eegu? Rakkoowwan ijoo kan fa'aarratti immoo xiyyeeffatanii furmaata gootu. Akka amantaa kootti rakkoowwan kuufaman hanga amma kuufamanii jiran marii biyyaalessaatiin furmaata argatu amantaa jedhuun qaba. Rakkoon garaagaraa kuufamee jiraachuun isaa nama beekama. Rakkoon kun murtee keenyaan murtee garee tokkoon yoo ta'e immoo hammattummaan isaa guutuu ta'uu waan hin dandeenyeef mariidhaan ta'uu qaba amantaa jedhu qabna turre. Marii guddaatu adeemsifamaa jira. Marii kanaan rakkoowwan kuufaman baay'een isaanii furmaata argatanii uummata keenya boqochiisuu amantaa jedhuun qaba. Isarraa ka'uudhaanis nageenyi waaraa akka naannoos akka biyyaattis bu'uu danda'a amantaa jedhuun qaba. Nageenyi waaraa bu'uu jechuun misoomni babal'achuu danda'a jechuudha. Nageenyi waaraa bu'uuf immoo seerri olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uuf immoo seerri sun karaa hirmaachisaa ta'een tumamuu qaba. Karaa hirmaachisummaa qabuun seera tumuu dandeenye jennaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf humnoonni ijaarre hojii isaan hojjetanii jennaan nageenyi waaraa akka naannoos akka biyyaas bu'ee misooma keenya saffisiisuuf babal'isuu guddisuuf nu gargaara amantaa jedhuun qaba. Kanarraa darbee gama dinagdeetiin keessattuu wabii nyaataa akka kaleessaa Itoophiyaatiif gaaffii akka hin taane waggoottan 5 dhufan kana keessatti waan hojjennuun guutummaatti wabii nyaataa mirkanaa'ee waa'ee nyaataa ajandaa guddaa ta'uu dhiisuunsaa hin dhaabbata amantaa jedhu guutuu nan qaba. Wabii nyaataa mirkanaa'uunsaa akka naannoo duwwaa osoo ta'e akka biyyaatti hiikaa baay'ee waan qabuuf jechaadha. Kan duwwaa osoo hin taane filannoo kana keessatti ergaan darbe tokko maa'inni tajaajila gahaa ta'e saffisiisuu, hattummaa balleessuu, xiqqeessuu namoonni nuti amannee filanne kun amantummaa isaanii eeggatanii, waadaa isaanii eeggatanii, hattummaarraa of qusatanii hojii gahaa ta'e hojjechuu akka danda'an, tajaajila saffisuu akka danda'an amantaa qabna ergaa jedhuma dabarsee jira. Sun akka raawwachuu danda'uuf keessattuu gama teeknooloojii babal'isuutiin hojii baay'ee hojjannaa amantaa jedhuun qaba. Tajaajilli keenya teeknooloojiidhaan gargaaramuudhaan
gaaffii uummataa komii uummataa baay'ee deebii argachaa deema amantaa jedhuun qaba keessattuu hattummaan rakkoo tokko tokko hiikkachuudhaaf yeroo hin taane pirokiraasiin kan fudhachaa jiru sana teekinooloojiin nu gargaaree hiikkaa argachaa hin deema amantaa jedhuun qaba. Kana alatti hojiin guguddoo waggaa shan kana keessatti raawwachaa deeman fakkeenyaaf gama niwukileeriitiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan enerjii niwukileer paawaroraan maddisiisuu danda'a karoorsitee instituushinii dhaabbii hojjechaa jirtu. Kun gara tokkotti baay'ee yaada. Kun seenaa haaraati. Akka Afrikaattis seenaa guddaadha. Akka Itoophiyaattis seenaa guddaadha. Waan dubbatamee afammoo osoo hin taane waan hojjetamee raawwatamee dhaloota eegaleetiif bu'uura guddaa waan ta'u hin taa'e amantaa jedhuun qaba. Waggaa shan keessatti dhumuu dhiisuu danda'a garuu hojiin bu'uura irraa hojjetamu baay'een deebii argachaa deemuu danda'a. Inni biraa waa'ee xaa'ooti. Uummata keenya lafarraa, uummata keenya qonnarraa adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Qonnaaf immoo galtee inni guddaa xaa'oodha. Maashinii galchaa jirra, amma teessoo oomishaa jirra, jallisii bakka baay'eetti ijaaraa jirra. Xaa'oon hin jiru taanaan sanyiin filatamaan babal'atu taanaan garuu oomishtummaan guddachuu hin danda'u. Hangaarraa lafa bal'isnee kilaastara jennee oomishtummaan keenya 100 irraa 500 galeera kun waan guddaadha. 500 kun garuu biliyoona tokko galuu akka danda'uuf waa'een xaa'oo baay'ee murteessaadha, waa'een sanyii filatamaa baay'ee murteessaadha, waa'een jallisiidhaan bonaa ganna bifa gahaa ta'een qotuun baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf xaa'oo akka biyyaatti oomishuuf jalqabnee jirra. Inni deebii guutuu hin fidadhee yaada. Xaa'oo oomishuu danda'u jechuun seenaa haaraati. Kunis raawwata amantaa jedhu guutuun qaba. Gaazii irratti waan jalqabneen beekama. Waggaa 50-60 fi Itoophiyaan gaazii baasuudhaaf carraaqqii guddaa gochaa turteetti. Sun raawwachuu hin dandeenye. Nuti amma feezii tokkoffaa jalqabnee jirra. Baasnee jirra. Galtee faabrikaa 2-3 ta'aa jira. Enerjii sammatee irraa oomishaa jirra. Amma konkolaataa baay'ee kan kanaan dura naafxaa fayyadaman jijjiiraa jirra. Magaalaa keessatti dhiyeenyatti ji'a 2-3 booddee makiinaa gaaziidhaan fayyadamuu hin jalqabna amantaa jedhuun qaba. Hundaa ol garuu dirreen xiyyaaraa Bishooftuutti ijaaramaa jiru. Akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis baay'ee guddaadha. Akkuma argaa jirtan addunyaan baay'ee hirmaannaa keessatti godhachuudhaaf carraaqqii guddaa gochaa jiru. Fedhii guddaatu jira. Inni kun biyya kana dinagdee biyya kanaa hin jijjiira. Ilaalcha namoonni biraa biyya kanaaf qaban hin jijjiira. Dinagdeen keenyas waan xixiqqoo keessaa ba'ee waan guddaa yaadee akka raawwatuuf waan haaraa hin barsiisa amantaa jedhuun qaba. Kun hin raawwata jechuudha. Kan dhumaa garuu baay'ee murteessaa kan ta'e magaalomsuudha. Magaalomsuun akkan sila kaasuudhaan yaaleet of kiyaawaa baay'ee qaba. Namni gara magaalaa gaafa deemu waa'een tajaajila saffisiisuu achumatti deebii argachaa deema. Mana jireenyaa fooyyaa qabaachuu, ibsaa qabaachuu, bishaan qulqulluu qabaachuu, ijoollee ofii mana barumsaa ergachuu, tajaajila fayyaa dhiyeenyatti argachuu danda'u, odeeffannoo gahaa ta'e dhiyeenyatti argachuu danda'u, carraa hojii garaagaraa argachuu danda'u, waan haaraa kalaquu danda'u, of kiyaawaa baay'ee qaba. Kana guutummaatti irraa buufachuuf magaalomsuun naannoo keenya jabaatee itti fufaa. Waggaa sana kana keessatti magaalaa babbareedaa Finfinnee alatti argaa deemnaa jedhee ilaalla. Magaalaa amma jalqabne kun waggaa shan keessatti baay'ee bal'atanii guddatanii waan haaraaf bu'aa gurguddaa haaraa uummata keenyaaf buusaa adeemu amantaa jedhu guutuun qaba. Marsaa biraatiin akka walagaruu abdii godhachuudhaan gaaffileen har'aaf qopheeffadhe kan marattan goolabaa xumura irratti garuu uummata Oromootiif dhaamsa qabaatte. Uummata keenyaaf dhaamsi ani qabu inni jalqabaa jaarmiyaa cimsuu qabna. Jaarmiyaa cimaa ijaarrachuu qabna. Uummanni hin ijaaramin, uummanni bittinnaa ta'e fedhiif faayidaa isaa raawwachuu hin danda'u, galmaan gaachuu hin danda'u. Fedhiin amma ta'e jiraachuu hin danda'a. Yaadni amma ta'e jiraachuu hin danda'a. Xaaseeffamuu qaba. Jaarmiyaa keessatti ijaaramuu qaba. Dhuunfaadhaan inni iyyaan kun eessaa nuun ga'u. Beekamtii torban tokko argachuu dandeenya garuu fedhii keenya raawwachuudhaan hin dandeessisu.
jaarmiyaa cimaa ijaarrachuu, jaarmiyaa jalatti buluu, abboomamuu baruu qabna. Inni lammaffaa fedhii waloo tarsiimaa qabachuu qabna. Fedhii waloo tarsiimaa uummanni hin qabaatin, uummanni hin ijaaramin, fedhii garaagaraa irratti hundaa'e uummanni qabsaa'u. Injifannoo illee yoo argate injifannoo sana haalatti qoratee injifachuusaaf injifachuu dhiisuusaa hubachuu hin danda'u. Jalqaba irratti sirnaan fedhii waloo ta'e, fedhii tarsiimaa ta'e, tartiibaan taa'e jiraannaan isarraa kaatee raawwachuu hin dandeenyetti qorachuu dandeessa. Ijaaramuun murteessaadha. Fedhii waloo tarsiimaa qabaachuunis baay'ee murteessaadha. Inni sadaffaa tokkummaa keenya eeggachuudha. Wal qooduu, wal xiqqeessuu, ana malee inni kaan xiqqoodha jechuu, amaleeffannaa gadhee uummata keenya cabsaa gad deebisaa jiru kan of keessaa buqqisuudha. Namni guutuu ta'e hin jiru. Qabsoon guutuu ta'es hin jiru. Bara baraatti namoonni garaagaraa dhuunfaattis ijaaramanis dhimmamanii uummata kanaaf qabsaa'uu yaalanii jiru. Achi keessa hanqinni jiraannaan hanqinicha guutaa, yaadicha gabbisaa, yaadicha akka raawwatu hojjechuudha alatti nama xiqqoo ol ba'e hunda cabsaa. Cabsuun kun daangaan qabu. Qabsoo Harargeetti jalqabame irraa kaastee hangaarraa jaarmiyaan maqaa Oromootiin hundeeffaman almeeqa ciccitaa, almeeqa wal qooda akka deeman gaafa agartu rakkoon tokkummaa maal akka fakkaatu sii gala. Namoonni yaada tokkoof, uummata tokkoof, fedhii tokkoof aarsaa ta'uudhaaf, qabsaa'uudhaaf achi ba'anii ka'anii maqaa garaagaraa walitti baasanii wal qoodaa, wal bittinneessaa adeemu. Inni ala jirus wal bittinneessa, inni keessa jirus wal bittinneessa, inni jaarmiyaa tokko keessa jirus wal bittinneessa. Kun amaleeffannaa gadheedha. Amaleeffannaa miidhaa guddaa nutti fiduu danda'u waan ta'eef tokkummaa keenya haa eeggannu. Yaada waloo irratti, jaarmiyaa irratti, caaseeffamuu irratti, sirna irratti dhaabbannee fedhii dhuunfaa, ilaalcha dhuunfaa dhiisnee waa'ee fedhii walootiif waliin dhaabbachuu akka dandeenyu. Inni sadaffaa ergaa ani uummata keenyaaf namoota siyaasa keessa hirmaatan hundaaf dabarsuu barbaadu isa. Inni arfaffaa garaagarummaa siyaasaa, garaagarummaa ilaalchaa, garaagarummaa haala itti fedhiif faayidaa keenya itti raawwannu kallattii irratti, tooftaa irratti garaagarummaan jiraannaan karaa ammayyaa'een, karaa nageenya of keessaa qabuun, karaa tasgabbii qabuun mari'achuudhaan hiikuu baruu qabna. Anaafaati waa hundarratti yaadni keenya tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif guddinni keenya, aadaan keenya, amantaan keenya akkuma bal'ina keenya garaagarummaa waan qabuuf line of thinkingii kan koo ati qabda jechuu miti. Gaaffii waloo qabna, fedhii waloo qabna. Sana raawwachuu keessatti aan tooftaan itti yaaduuf tooftaan ati itti yaaddu immoo garaagara ta'uu danda'a. Gaafa akkas ta'u bifa ammayyaa'een teenyee, mari'annee, wal qeeqnee, wal qorannee sana keessaa yaada bilchaataa, yaada hunda caalu fudhachuudhaan gara fuulduraa adeemuu barachuu qabna. Waan xiqqoo garaagarummaa waan jiruuf alaala baanii wal arrabsuu. Waan xiqqoo garaagarummaa waan jiruuf namicha sana cabsuu keessatti saba cabsuu. Amma moora siyaasa Oromiyaa keessatti wanti deemaa jiru, Oromoo keessatti wanti deemaa jiru alaa keessaa gaafa laaltu kanuma agarsiisa. Hunduu garuu gaheensaa parsantaa tokko ta'uu dandeessi. Dhibbeentaa 5 ta'uu dandeessi, 2 ta'uu dandeessi. Fedhiinsaa Oromoon misoomu, Oromoon jijjiiramu, Oromoon guddatu dhabanii fedhii sanaa kallattii garaagaraa waan filateef jibbamuu, arrafamuu, xiqqeeffamuu, cabuu qaba jedhee yaadu. Amalli akkasii kun nuun fayyadu. Amalli akkasii kun gaaffii fedhii uummata keenyaa eessaa nuun ga'u. Nu bittinneessaa nu cabsa. Inni dhumaa qabeenya keenya haa tikfannu. Qabeenyi keenya hundi ba'ee biyya kana jijjiiruu amma danda'utti tikfamuu qaba. Qabeenya uumamaa ta'uu danda'a. Aadaa keenya keessatti qabeenya uumamaa tikfachuun sirna gadaa keessatti hundee tokko.
qabeenya uumamaa duwwaa miti qabeenya namaa qabna nama keenya tikfachuu waan injifannoo arganne tikfachuu waan qabnu tikfachuu isa afee guuttachuuf immoo waliin qabsaa'u amala godhachuu qabna. Kanaaf uummanni keenya dargaggoon keenya hayyoonni keenya miira keessaa ba'anii garee tokko keessa galanii garee isa kaan xiqqeessuu qeequu keessaa ba'anii osoo tasgabbiidhaan dubbii ilaaluu danda'an ergaan koo jaarmiyaa haa qabaannu caaseffama haa qabaannu caaseffama keenya diiguun sirrii miti. Biiroo barumsaa Oromiyaa caaseffamni jiraanna hanqina qabaanaa itti guutummaa diiguun nu fayyadu. Diiguun nu balleessa. Poolisiin Oromiyaa hanqina qabaatee hanqina isaa guunnee cimsuu ijaaruu qabna malee diiguu sirrii miti nu balleessa. Kanaaf jaarmiyaa haa qabaannu. Jaarmiyaa jalatti abboomamnee walii abboomamnee seeraan haa jiraannu. Inni duwwaa gahaa miti fedhii waloo haa qabaannu. Tokkummaa keenya haa eeggannu. Bakka garaagarummaan jirutti bifa ammayyaa ta'een dubbii keenya hiikkachuu haa barannu. Fedhii keenya galmaan ga'uuf qabeenya keenya haa tikfannu. Dhaloota egeree haa tikfannu. Lafa keenya haa tikfannu. Beekaa keenya haa tikfannu. Jaarsa keenya haa tikfannu. Tikfannaan aadaa keenya sana keessa oolee bulee dhalootatti darbuu waan danda'uuf uummanni keenya waan baay'ee keessa darbee rakkoon sun deebi'ee dhufee uummanni guddaa kun gadadoo keessa rakkoo keessa caboo keessa akka hin galleef namoonni xiqqoo beekna jedhanii yaadan namoonni siyaasa keessatti hirmaachaa jiran tasgabbiidhaan dubbii kana solaadan nu fayyadaa nu baasaa waan guddaa raawwachuufis nu gargaaraa amantaa jedhuun qaba.